Hashamaar kafuunee dhaggeeffatootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa guyyaa har'aa kana jaalgollicha dhengee dubbisnee jirra. Gaaffiif deebii isaan waliin taasisne kan simbiraan geenyu ta'a. Hashamaa akkam jirtu jaalgollicha dhengee keelloo miidiyaa irraa dhagaa gara keessanitti kan inni isinii bilbilaa jiru. Guyyaa har'aa kana immoo eeyyamamaa taatanii gaaffiif deebii keelloo miidiyaa irratti taasisuudhaaf waan tole nuuf jettaniif guddisnee sin galateeffanna. Anis gamkootiin gaaffiif deebii naa godhu keessanii fi hedduu galatooma sanii. Hayyee itti galumsuma gaaffiif deebii keenyaaf akka tolutti akkuma beekamu qabsoo bilisummaa Oromoof gaggeeffamu keessatti keessumatti iyyuu gama hidhannootiin qooda guddaa qabaachuu keessanii uummanni Oromollee qubanii qabaa hunduu kan beeku meegaa bara 2018 keessallee yeroo hogganoonni gam tokkodhaan biyyatti ni galla jedhu yaada galuu waboo fudhatama akka dhabu kan taasisaa ture keessaatii isin nama tokko akka taatan kan eeramu mee yeroo sana maal akka ta'e fi walumaa galatti dhaabbii ilaalchi qabsoo hidhannoo fi karaa nagaa irratti qabdan egaa uummanillee kanarraa hubachuu ni fedha waan ejjennoo duraan jiruu fi kan ammaa wajjin wal madaalchistanii akka irraa nu dubbattan hin fedha. Duraan dursee akkuma beekamu bara 2018 yeroo addi bilisummaa Oromoo gara biyyatti gale ture. Haa ta'uuti inni kunin dhuguma addi bilisummaa Oromoo waliigaltee mootummaa Itoophiyaatiin waliigalanirra kan ka'e gara biyyaatti bara 2018 kan deebi ture. Egaa haa ta'uuti wanni tokkammoo erga asii gara zoonii kibbaa keessatti bifa adda addaa fi haala adda addaatiin wanti deemsifamaa bifa dhuhataa fi lafa jalaan deemaa turee fi olollii fi maqa balleessiin murnoota adda addaa qabsoo keessa turanii namoota adda addaa irratti adeemsifamaa turedha. Inni kunini gama tokkoon waraan bilisummaa Oromootiin jaala abaluuni dhaabbii kalisaa qabaa. Dhaabbii qabsoo karaa nagaa fudhate jedhanii namoota murtaa'oo irratti imejjii fi fudhatama isaan kalee waraan biraa qabanii gad buusuudhaa fi murni adda addaa kana namoota adda addaa irratti xiyyeeffata ta'ee ture. Kan qofaa miti yeroo woboon akkas jedhanii imejjii namoota murtaa'oo balleessuudhaa fi murni adda ta'e tokko nurratti xiyyeeffatee ittiin turesi. Gama biraatiin ammoo mootummaa Itoophiyaa sanaaniyyuu abaluun isaanii warra woboo galuu dhowwee jedhanii karaa tokko inni woboo galuu fedhaa jedhu gama biraatiin ammoo ebelfaattuu woboo galuu dhowwee jedhanii mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama gonfachuudhaaf abaluuf abala faan ammoo woboo galchuu dhowwu jedhanii fudhatama gara mootummaatiin nam dhowwuudhaaf haalli shirta'e wal xaxaanii moora qabsoo keessatti waggaa 3 har'a kana aggaammii shiraa fi cubbuun bifa adda addaatiin zoonii waggaa 28 keessatti qabsoofnee wayyaanee biqileetti galchin keessatti maqaa keenya balleessuun akkuma baratametti kan ture. Eega inni kun kanuma kan keessatti wanni mul'atu jedhee murni tokko dhiibuttu moora qabsoo keessatti mul'atee ture. Is kan ammoo inni kun aadaa miti, inni kun seeraa miti, inni kun sirnaa miti. Maaltu waggaa hagana waliin qabsoo goonee wal danda'uu nu dhorke. Oromoon akka Oromootti maaf waliin jiraanne waliin hojjechuu dadhabna. Maafi ilaalcha abaaramaa Oromummaaf hin tolle ilaalchi lagaaf ganda fakkaatuun garee tokkummaaf dhiibanii mooraa qabsoo Oromoo keessa seena gadhee irratti chaphaadhaan rukutanii otoo seena gaarii namni qabu namni irratti duulanii maqaa nama balleessuun dhaabbachuu qaba jedhee zoonum san keessaatti utuu waggaa 3 irra kan haalli rakkisaan hedduun keessaaf alaan na mudataa jiru kaayoo haleessaatiif jecha yoo ta'e wal abaaruun nu baasu hoogganoota dhaabaa gameeyyii qabsoo kan waggaa 48 godhan isaan kana abaaruun heer dhaabaatiin alatti buluun seera alatti buluun wal jal deemuu dadhabuun hooggana dhaabaatu irratti maqa balleessiif duulli adda addaa yeroo deemamu haaluma rakkisa akkasii kaanuuyyuu ofiiyyuu isaa hidhama dhaabbii ta'ee ittiin turetti dhaabaafis falmaa Oromummaafis falmaa haala irreen lubbuun kiyyalleen keessatti yeroo adda addaa sadarkaa miidhama adda addaatti narra gahe keessatti ijji dunuunfadheettini akkanatti deemuu qabdan heerri hojjetti kamuu qabaa seerri hojjetti kamuu qabaa wal faana yaa'uu qabna isto kabaaranii isto kofaarsuun gatiin qabu Oromoon akka Oromootti wal jal deemuu qabna qabsoon kunini bifa hamaatti deemaa jira qabsoo gar qabsoo gitaatti oofaa jirtu qabsoo
kagit akkasii isa diasporaatii fi isa akkasii isa hidhataa fi isa akkasii isa barataa utuu hin jenne Oromoon tokkodha. Qabsoon kennu tokko boca sabummaa qabaachuu qaba. Unka sabaa qabaachuu qaba. Fedhii murnummaatiin wal jala yaa'uu miti Oromummaadhaan wal jala yaa'uutu nu baasa kan jedhu irraa kan ka'e waggaa 3 kan akka nam tokkootti danqaan hedduun na mudatee ture. Inni kunini durruma zoonii sulleetti waan eenyulleen beeku waan uummati bal'aan naannoo san keessa jirullee hundi beeku eegaa kan fakkaata haalan turan. Inni ammoo isatti akkan godhee inni fedhii akkasii qabaa jedhan kunini kabaja halee mooraa qabsoo keessatti nurra haquudhaa fi duula maqaballeessi nurratti aggaammate ture jechuudha. Hayyee jaalgollicha dhengee meekanumaan wal qabsiisee isinillee danqaalee isin mudataa ture haga tokkorraa tuquudhaaf kaastanii jirtu gamanumaan immoo yoo fedha keessan ta'eef hawaasni Oromoollee waan irraa quba qabu yookiis immoo akka miidiyaatti nullee odeessanuu qabnu akkasin dhukkubsattanii turtan kan himamu mee dhugumadhaa kun kan jedhuu fi haalli fayyaa keessanuu yeroo ammaa maalirratti argama? Ila dhugaa dubbachuu fi waa'ee dhukkubaa inni jedhu murna justification argachuu fedhutti jira. Qabsoon irra dhiibnee moggaatu baafnee uummata Oromootiin jedhuuni isaantu waan hin tolleefi qabsaa gameessu waggaa 30 irra qabsaa yeroo utuunni kabaja qabu dhiibdee qabsoo sabisa irra moggaatu baafte. Ani jaala abaluu dhiibee baasee shiraan baasee dabaaf baasee jedhee jireensitti dabsuuni dhugaa hanke yoomiyyuu ni haala akka uummata Oromoo biratti salphanneefi dhugaa jira aguugee shiraan daboolee dhugfata. Isum kan waliin rakkoon kiyya rakkoo fayyidhabaatii miti. Rakkoo kiyyini rakkoo saayikooloojikali hidhama dhaabbii ture ani waggaa 3 irra mooraa qabsoo keessatti. Korii ammoo rakkoo dabaa hoogganoota dhaaba irgaye kaayyoo Oromummaa irgaye dhaabu waliigal irgaye fi uummata Oromoo irgaye isa ammoo woboollee irga sana guyyaa afuriif wal dhabne naafistaafonni zoonii wal dadhabne qondaalota woboo garnam 60 jaarolii biyyaa naannoo keessatti argaman jaaroolee bebbeekamoo nama gara 65tiin aduu guyyaa afurii qorri guddaan taa'ee himadhee na darsanii jaallan kun kaleenattuu dhaleenattuu guddisee Oromoon beekaa aekosaa adda bilisummaa Oromoo irratti miseensa gumii saba ta'een filame isaan kanas guddisuun kiyya jalatti guddatanii sadarkaa kana dhufanii qabsoo keessa qodaa caphana godhanii moggaattuu na qabanii na miidhanii saayikooloojikaalii tochina godhanii hidhaadhaa godhanii jedhee uummatatti walimanne guyyaa 4 walimanne gaaf guyyaa 5ffaa uummanni boo'ee dachi kutee goot kan magalaafattammaa ajjeeftan isaan tuqur qalbii miidhamaa miidhan uummata Oromootiif maal irrigdan jedhee dhugaan kan koo ta'ee dhugaa sanammoo kan qofaa miti jaallawwan biroo kanneen waggaa dheeraa qabsaani gaaf dhaloota kootiyyuu warra qabsoo jirnama akka kabajama jaal dhugaasaa bakakkoo nama akka jaal dheengaddi bira wareegame jaal dheenga Huseen Kulaa nama akka jaal Gaayyoolee Jiloo nama na dura baatii 7 waggaa tokkos qabsaa'e nama akka jaal Jaatanii kunnoo isaan kun hunduu diin jedhanii bifa Oromummaa hin calaqqisiifneen waan gandu tokko keessa saba tokko gosa tokko keessa dhalataniif gameeyyiin akkasii walitti marsanii tappeella diinummaa isaan hin qabne maqaa balleessanii diinummaa irhaanii haala san keessattuu mormee jaallan kun jaallan ganamaati jaallan kun diinaa miti seena qabsoo balleessa jirtu hoogganoota dhaaba cufa hadha jirtu hoogganoota dhaaba cufa maqaa diinaatiif tappeella diina irratti rukutaa jirtu inni kun Oromoo biraatti eebbifamaa miti gochaan keessa abaaramaadha gocha abaarsan fudhadhu haal kanaanis waliin hojjechuun nu dhiba seenattu na dhiba seenattu kalee na hanqaaqe jaallan kun dabaan dhiibdanii isaan dhiibuun ammoo guutuma guututti uummata dhalatu godin kibbata hundayyuu ga'ee fi seena kalee isaa waggaa 30 qabsoo kanaaf gumaachan keessa dhiibanii baasuu nutti fakkaate falmi ani jaallan gameeyyii kanaaf falmi kan ka'e sadarkaa ajjeettee achaatti mooraa qabsoo keessatti yeroo shanii aggaamii killing assessment yaaliin ajjechaan irrattis raawwatamee ture eega jaalti dhugaa dubbachuudhaa fi dubbichi goollichi fayya dhabuuf aangoo irra fudhannee otoo hin ta'in waan nuti qabsoo keessayyuu hin barbaachifne fakkaatti murni kun murni fonkolchi raawwate heeri irratti fonkolchi raawwate seeri irratti fonkolchi raawwate sagantaa siyaasa irratti fonkolchi raawwate
yaa misallee uummanni bal'aa yaamee kan godhuu keessan daba jaallan diini san jettan sun nu jaarsi biyya diini ta'uu dhabu isaanii adda baafna yoo isaan diini taate diinummaa walumaan irratti murteessina jedhe uummatii jaal dheenge jaal gaayyol jaal dhugaasaa jaal jaatanii kun waame gaaf uummatii waame gaaf jaarsi biyya ka waamu akka jajazoonii goollichaaf jaarsi biyya ka waamu jedham jaarsi biyya hin waame waliin waamne gaaf ammoo jaallan kun waamichi uummata bal'aatti hirmaataniitti diinummaa gartuun isaan jibbirratti raggaasan mormachuudhaaf fuul jaarsi biyya propaganda bira uumanii warri konkolaataa jeesh keenyaa konkolaataa lam guutuu waraani keenyaa nami 60 keessa jiruun dhufe asheeki isaanii qondaalota woboo marsanii qabanii gar biyyaatti galchuu jedhanii propaganda dharaa oofanii maqa balleessi jaarsi biyya kabajama sullee akka waan midiin namoota hedduu maqaadhaanii abalu faandiin jedhanii jaarsi biyyaatu doorsifame roorrifame eega jaallan duuti diinaa miti jettee mormachuu dhuftu suni waamichuu mataatti dhufanii ani dhufee isaan dhufanii istaafii dhufuu didee isaan akkanaan sagantaan sun fashalee akka kanaan jaarsi biyyaa jaallan afaan say waamee nuka waamneef rakkoo isa waliin qabda yoo jiraatu furuudhaaf waamne isanii tol jettanii waamichi jaarsi biyyaatti waattanii jirtu ammoo warri kale diini saniin jedhu dhufuu didee akki isin diinin ta'in uummanni akka uummata Oromootti isanii barreerra warri isaan dhufuu dideetti yaadi diinummaa qabatanaaf dhufuu didanii jedhe uummanni naannoo jaallan afransan isan har'allee qulqulluu warri jaarsi biyyaatti dhufeettini waan jiru jaarsi biyya waliin haasee fixachuu dideetti rakkoo qaba isin rakkoon qabdan jechuudhaan bakka ani yeroo sana jaja zoonii kibbaa tureetti ani wabii isaanii ani ragaa kan hundaayyuu beeku anasi nam diinaatum sina fakkeessanii ergasi duulli adda addaa ifaaf dhoksaanirratti deeme hanga sadarkaa ijjeecha lubbuu naangaani dubbichi fayyaa dhabuutuun ta'ini walumaa galatti fonkolchatti nurratti raawwatame heera bilisummaa Oromoo irratti fonkolcha raawwatame sadarkaa siyaasaa addicha irraa fonkolchatti raawwatame guututti Oromummaa irratti fonkolchatti raawwatame inni kun hin daba inni kun fonkolchiin irratti raawwatame isum dhaabbii irratti raawwatame isum hogganoota hedduu irratti raawwatame kan siin jedhalle. Hayyee jaal gollicha dhingeemee kanumaan wal qabsiisee yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan keessatti waan dhibii hedduu akka jiru kaastaniitu jirtu gama biraatiin garuu kana keessatti kan ka'u odeeffannoo nuyi qabnuutiin nu hoggani jennaanii nu didani jechuudhaan yaadonni akkasii hin ka'u kun dhugaadha yoo dhugaadha ta'eef maaliif diddan? Ila nu hogganii isaan nu hogganii kan jedhamu barbaadanii osoo yakki raawwatamu aragamu osoo haqni badee dabni dachi dhaaletti hooggansa gaaddis caayaa shiraan guutame jalatti caayaa cubbuun guutame jalatti caayaa abaarsa malee eebbi hin jirre jalatti bakka Oromoo waliin jiraachuu dadhabee qaamuu fi tokko abaaree qaamuu fi tokko miidhee akka diinatti miidhuu jiru keessatti yeroo haqni hin jirre yeroo walii galuun hin jirre yeroo ilaafilaameen hojjechuu danda'uun hin jirre murni gabaabaan tokkini dhiibbaa fedhifirraa tuume akka bishaan gabatee oliif gadi yeroo sinaannessu inni kun nama Oromummaa jalaatti guddate hooggansa qabsoo Oromoodhaa hooggansa walooti hoogganni waliif kuusa hoogganni wal baachuu danda'uu qaba waliin jiraachuu danda'uu qaba wal hammachuu danda'uu qaba waliin deemuu danda'uu qaba. Bakki ilaalchi akkas hin jirretti uummata Oromoo biraa fi akkasumas Oromoo biratti abaarama hin ta'u. Inni kunin borseenattu nagaa kama jiru ifatti argaa jira. Yakka kanaaf bor Waaqayyoon nagaafata. Ayyaanni yoo namni nagaafatu danda'an jirreyyuu ayyaanni abbaa kootii nagaafata. Ayyaanni Oromoo nagaafata. Dirree cubbuun xalalame keessatti hooggan abaarsaa hin ta'u. Eenyummaa kootii sinaa fuudhuu jedhee didee jechuudha. Qabsoo Oromoo hoogganuu diduu otoo hin ta'in dhaabbii didee jechuudha. Dhalooti cubbuun xaalame ta'ee jiraachuun barbaadu cubbuun abaarsi qabaa, cubbuun wadduu qabaa, cubbuun adabu Waaqayyoo qabaa, cubbuun hin xaalamuu jedhee hangi san daandii heeraaf seera abaa'ootti deebitanii sirnaan buluu deebitanitti cubbuu keessanii hin gaafatamu.
Hayyee mee kanumatti aansuudhaan immoo yeroo waan rakkoo jiru kaastanii jirtu gaa yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan qabsoo kana gaggeessaa turtan keessatti immoo waan milkeessitan maaltu ture yookiis immoo itti milkoofneerra yeroo kana hojjechaa turretti kan jettan muraasa gaa uummanni illee dhaggeeffattoonni illee dhaggeeffachuu waan barbaadaniif kanarraa waan jettan qabdu. Tokkoffaa ani ergaa ajaja olaanaa naan jedhan sanaayyuu yeroo itti hojjechuu danda'eyyuun turre haalli an keessa jiru haala jeequmsaati haala miidhaati haala akka reefu an baana kan hunda yakkiin akkana raawwatama jira keessatti eessattuyyuu annachitti jeeqama ture hidhama ture hidha dhaabbii ture teknikali na miidhaa turanii qorqalbii na miidhaa turanii qondaalonni istaafonni sun naayyuu hojjechiisuu hin na bir dhaabbachuu hin dandeenye naatu site na jalaatti hiriiruu hin dandeenye gabaas naa kennuu hin dandeenye gam koona tajaajila kennaa naan jettee gami biraatiin ammoo hojiin isiin hojjettu hojii shiraati. Is kanaafuu dhuguma qabsoo kanaaf waggaa hedduu dhama'ee waggaa hedduu hojjedhee itti hidhamee waggaa 10 illee qabsoo kanaaf hidhamee namni ture. Erga isii yeroo jeeqamtee qabsoon kun adda addaatti muura adda addaa baatee cabxellee waraan nama 50 irraa fuunetti hamma sadarkaa kanaan ga'u keessatti ga'ee guddaan taphadhe ture. Haa ta'uuti abbaan ufiin muufirra ba'uun diddi jedha Oromooni. Akkuma artisti Nuwa Goobanaa jedhee gengaalaa conqolleedha abbaan ustaadiin tollee jedhu. Is kana onattu namima onootu ufimaa jedha Oromooni. Egaa isaan na hojjechiisuu hin dandeenye na jalaatti hiriiruu hin dandeenye gari waraan bilisummaa Oromoo rakkoo hin qabu. Istaafonni ammoo wal dhageettii hariiroon naaf istaaf jidduu bareeda hin turre haalumsan irra kaaniitiin kunoo dheengaddayyuu bakkuma hin jirre jirutti bakkuma naannoo isaanii jiruttu labsi aganga declaration kunoo magaala akkanatti walgahii kor guddichi teenne jedhanii ufumaan labsatanii kaa'uu namni tokko kalee hoogaa jira yeroo aangoo sanirra fuudhamellee heera seeraan fuudhu akkanaatiin fuudhu kanaaf gam isaanii wanti Oromoo hojjannu wanni nu milkeessiin hin jiru baay'ee itti milkoomne geenne ammoo sila bakka jeequmsi jirutti bakka wal jaldeemuun hin jirretti milkoomni yoo dhabames gamti jaanutuun ta'in gamuun isaaniitiin jeequmsirra kan ka'e baatii waggaa lama guutuun waggum walimannaaf waggaa horaatu nu ta'ee ture jechuudha. Hayyee mee jaalgollicha dhengee gaa rakkoon yeroo ammaa dhalate jedhamu kun egaa dhimma dhuunfaa moo yookiis akeeka irratti wal dhabdiin uumame jennee fudhachuudhaa dandeenya isin isa kan akkamittiin ibsitu rakkoon dhalate kunis immoo qabsoo mooraa bilisummaa uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kana keessatti waan ta'eef akkamitti immoo furamuu danda'a? Rakkoon kun rakkoo dhuunfaa mataa dhuunfaa kootiitii miti. Ani nama salphataa rakkoo dhuunfaa baay'isuu miti. Rakkoon kennin rakkoo heeraati. Heerirraa wal dhabne, seerirraa wal dhabne, kaayoo naamusaarraa wal dhabne, ejjannoo irraa wal dhabne, heerri hojii ta'iikamu, seerri hojii ta'iikamu. Miseensi gadi, miseensoliitii hoogganii gadi, hooggan oliitii abboomamuu qaba. Seerraa wal bulchuu qabna, seerraa wal jaldeemuu qabna. Achi kaanetti dantaa fi dantaa mataa yaabu buutoo xixiqqoo wal guldeemuu miti Oromummaadhaaf kaayoo wal guldeemuu qabna. Hooggani gadi hooggan oliitii gabaasuu qaba. Hooggani olii hooggan gadi irraa gabaasuu fudhachuu qaba. Caasaa sirna tulaafee sirni kabajamuu qaba. Heeratti deebuu qabna. Seeratti deebuu qabna jedhee waan ani dhaabbichima akkasii qabuufi achuma keessatti heerri akka bakka argatu seerri akka bakka argatu waan dubbadhuuf dhiiban. Kana dubbiin. Hayyee mee rakkoowwan amma dhalatan kanaaf egaa uummanni Oromoos inumas ni eeggata gama hundumaatiin iyyuu waan ta'eef fala ta'uu danda'a kan jettanii keessan immoo jira? Fala uummanni Oromoo fala ta'uu danda'a. Sila uummanni Oromoo nuti Oromoo waan taaneef wanni Oromoon itti falin ta'an hin jiru. Waaqa gaditti Oromoodha abbaan keenya. Waaqa gaditti Oromoodha haadhi keenya. Waan uummanni Oromoo furuu danda'u rakkoo kamiyyuu Oromoo furuu akka uummatatti ni danda'a. Garuu rakkinni dhalate kan yeroo an dirre jiru jaarsi biyya itti taa'ee mataan itti buwwaafatee aduu guyyaa 5 irra deebi'ee yeroo ofii itti gubee dadhabe.
jaarsi biyyaatiin jaalgollichi dhuga qabaa dhugaan ka isaatii nutti dogoggore nutti yakke jedhanii dhiifam kadhatanii yoo jaarsi biyya nagaan galganduu fi galu bariisaa walgahii irratti nu jaarsi biyya beekaa tole jenneen malee ufitti sibutu hin dandeenyu naan jedhanitti na dur dhaabbata turan istaafonni kun. Egaa haa ta'uuti qabsoon Oromoo qabsoo nam-tokkeetii miti. Qabsoo murnaatii miti. Kanaafi murteessaan uummata Oromooti. Murtoo uummata Oromoo ammoo eenyulleen kan abboomamuuf ta'uu danda'u qaba, eenyulleen kan kabaji ta'uu danda'u qabu. Kanumaafi ani hin gamsiiyyan kanumedha. Tolee jaalgollicha dhengee egaa ibsa nuuf kennitan kanaaf yaadota gamaa gamasiitii kakkaa'an kanarratti nuus isin gaafannee yaada bal'aa fi ibsa bal'aa irratti waan nu kennitaniif guddisnee isin galateeffanna. Isinis galatoomaa fayyataa. Ulfaadha hayyee. Ulfaadha isanis. Yaadota jaalgollichi dhengee kaasan kanarratti daawwattootaa fi dhaggeeffattoota akkasumas hordoftoota Keelloo Miidiyaa hogganoota waraana bilisummaa Oromoo deebii akka irratti taasisanii fi akka deebii irratti kennaniif yaalii ni taasisnaa kan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Nagaatti. Keelloo Miidiyaa.